dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya nagaan gooftaa Yesuus bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu isinaa ga'u. Egaan guyyaa har'aa nama Waaqayyoo tokko fudhadhee gara keessan dhufeera. Qophii addaatiin waa'ee waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Faransaay Lagaasiyoon wanta tokko luba tokko wajjin akkasumnuuf luba tokko beellameen jira. Lubni kunis maqaan isaanii Gaashaawun Namoomsaa jedhamu. Kanaaf lubni kun yeroo dheeraa hojii Waaqayyoo wajjin hojjenneerraa waldaa tokko keessas wajjin turre. Kanaaf egaan lubni kun bifaan ijoolleedha haa ta'u malee hojii nama guddaa hojjechaa turanii. Kanaatiif luba keenya wajjin irra turtii goona. Luba Gaashaawun baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa baga nagaan eegdanii isinis. Egaan Waaqayyoon galatu guyyaa har'aa akkasittiin kan wal nu agarsiise Waaqayyootu godhe. Kanaaf baay'ee Waaqayyoon galateeffanna luba Gaashaawun. Egaan dhaggeeffattoonni keenya lubni Gaashaawun eessatti dhalatanii eenyudha isaanii hojiin isaanii maalii yoom gooftaa fudhatan yoo jedhanii mee akkaataa guddina keessanii iddootti dhalattanii haala keessatti guddattan nuuf ibsitu. Haa ta'u gabaabsee isinii ibsa baay'ee dheeraadha karaa inni deemnee dhufne kun barris gabaabaa miti. Ani maqaan koo akkuma na beeksifte luba Gaashaawun Namoomsaan jedhama. Kan dhaladhee guddadhee biyya Oromiyaa Iluu Abbaa Boorittidha. Gara Iluu Abbaa Booraa biyya Yaayyoo naannoo jedhamtutti Haanaa Yaayyootti kananii guddadhee maatii amantootaa keessatti dhaladhe jechuun nan danda'a. Maaliif abbaan koo akkuma na godhatee aanaa dhalatee akkas waggaa tokko gooftaa fudhatee tajaajilatti gale abbaayeen koo. Kanaaf manuma Waaqayyoo keessatti maatii tajaajiltootaa keessatti hin guddadhe. Haa ta'uyyuu malee akkaataa maatii mucaa tajaajilaatti yookiin akkaataa mana warra amananii keessatti nama dhalatee guddateetti miti gara dargaggummaatti gaafan dhiyaadhu wantoota tokkotu na qabatanii baay'ee nan rakkisan ture. Siyaasa duukan fiigan ture. Waaqa tajaajiluun al tokko waan of si wallaalchisuuf haanatti fakkaata ture. Akkasitti wallaansoo qabaan ture. Waaqayyoon moogaa gara tajaajilaatti na waame dhumarratti baay'ee dheeraadha karaa nan irra deemee. Garuu arraa asiin jira Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Egaa Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan luba Gaashaawun mee amma waa'ee maatii keessanii nutti himtaniittu. Keessumaa abbaan keessanis lubaa obbolaa keessan warra beekus tajaajiltoota baay'een keessan maatiidhumaan gooftaa Yesuusiin tajaajilaa jirtu. Lubummaan kun akkamii abbaarraa dhaaltan immoo akkam wanti isaa? Waan si dhibu abbaayeen koo baay'ee akkan baradhee nama guddaa ta'uuf akkan baradhee baradhu barbaada ture dur ijoollummaa kootti. Baay'ee rakkatteeti haati keenya kan nu guddiste. Maaliif abbaayeen koo akkuma gooftaa fudhateen tajaajila eegale ijaa ta'eef nu guddisuuf illee of hin danda'u ture. Olii gaddeemee tajaajilaa wangeela lallabaa biyya sana keessa reefuudha wangeela dhufa waan ta'eef ari'atama guddaa ture. Kana hunda keessatti haadha keenyatu iyyuu haadha kootu na guddiseen. Ani baay'ee obbolaan koo irratti beektu sun waggaa anaaf mucaa isheenatti dhaantee dhalatte gidduu waggaa 14tu jira. Waan si dhibu. Ijoollee dhabanii jechuudha mucaan gafaatiyan. Waaqayyo maaliif akka dhaabe beektaa? Amma abbaan koo maatiin koo of danda'anitti tajaajila irraa akka jarri hin deebineef akka abbaan koo hin deebineef ijoollee dhowwate Waaqayyo. Waggaa 14 booda kan si dhibu. Waggaa 14 booda abbaayeen koo karaan beekamneen dhaala argate. Dhaala eessuma isaa argate. Dhaala abbaa isaatu hin taane dhaala eessuma isaa argate waggaa 14 booda ana godhatee rakkina keessaa ba'ee dhaala sanaan. Gaafa dhaala sanaan rakkina keessaa ba'u waan si dhibu ijoolleen ja'a wal duuka dhufte. Dinqiidha by the way. Gaafa dhageessu dinqiidha kuni.
akkamitti akka inni argate akkamitti akka sun ta'e yoon sitti yeroo nun ga'u. Egaa kana keessatti gatiin guddadhee fi an tajaajila hin barbaadu ture. Tajaajila hin barbaadu nama siyaasaa ta'uu, nama jeneraala ta'uu, nama akkasii ta'uu barbaadaan yookiin immoo daldalee iyyummaa ijaa ba'uun barbaadaan maaliif abbaan koo rakkatee na guddisee ijaa ta'eef rakkatee nu tajaajila ture waan ta'eef sana ijaa ba'uun barbaada ture. Waaqayyo garuu fuula koo dura dhaabbatee Waaqayyo karaa koo cufe yeroo baay'ee karaa koo cufee yeroo baay'ee na didee dhiisee dhaqee gaafan daldala eegaluu gaafan dhaqee barumsa eegaluu gaafan dhaqee sana eegaluu dura koo dhaabbata ture Waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee immoo wanta dhumarraa heebbi Waaqayyo nu biraa hinaafne abbaan koos lubaa anis lubaa waan si dhibu abbaan koo Waaqayyo eebbiseera anas Waaqayyo eebbiseera amma abbaan koo gammachuun isaa gammachuu sitti hin fakkaatin. Anaan mana Waaqayyo keessatti arguu isaatti baay'ee gammadaani siin jechuu barbaadeen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya jireenya nama Waaqayyoo kanarraa waan baay'ee barattu. Obsaan amma xumuraatti yoo nu hordoftanii. Kanaatiif luba Gaashaw yeroo waldaa tokko keessa turre waldaa Makkaana Yesuus Nifaasilkii keessa yeroo wajjin turre isin gara biyya maalii deemtanii? Waldaan Makkaana Yesuus mishiinarii gootee isin ergattee isin duwwaayyuu namoota baay'ee gara iddoo garaagaraatti ergattee warri kaan garuma biyyachaatti hafanii biyya guddaa kan dhaqanii achumatti hafanii warri isin immoo maalii keessatti keessumaa iddoo sanatti uffata aadaa akka uffata aadaa musliimaa uffachuudhaan nyaata sabni sun nyaachuudhaan ho'a sana keessa teessanii hojii wangeelaa hojjechaa turtan. Mee kana yeroo sana keessatti chaalenjiin isin keessa turtan hojii wangeelaa kanaaf jettanii chaalenjiin isin keessa turtan isin yoo beelatti beektu ta'eyyuu isin yoo ho'atti beektu ta'eyyuu chaalenjiin maatii keessanirra ga'e yookaan ijoollee keessanirra ga'e akkam mee kana nuuf ibsame. Eeyyee dhugaadha. Ani waldaan warra wangeelaa Makkaana Yesuus akka lakkoobsa warra Awurooppaatti 2011 waamicha misiyoonummaatti na waamani. Dursee Waaqayyo nutti dubbata ture. Waaqayyo nu qopheessa ture. Laphee keenya yaada keenya qopheessa ture. Warra ammatti maqaa dhoofte sana warra gooftaa hin beekne kana bira akka geenyu nutti dubbata ture Waaqayyo. Dhumarra gaafan waaman aniif maatiin koo ani maatiin qaba. Baay'ee waa'ee maatii kootii isinitti hin himne ijoollee 3 qaba. Waggaa 13, 11 amma waggaa 2 ijoollee akkasiin qaba. Dhiira 2 fi durba 1 qaba. Haadha warraa koo wajjin Waaqayyo nu waamee biyya kanaati gara biyya Maalii saba Fulaanii jedhamu saba guddaa West Afrikaa saba jiraatu saba biyyoota Afrikaa kana keessatti faca'ee jiraatu saba afaan isaa tokko ta'e garuu biyya adda addaa keessa jiraatu aadaan isaa tokko ta'e garuu biyya adda addaa keessa jiraatu saba guddaa kanatti Waaqayyo nu erge. Kan si dhibu yeroo Waaqayyo nu ergu nuti akka sanatti hin yaanne mishiinarii ta'anii deemuu jechuun nuufi mishiinaroota gidduutti warra guddatee fi mishiinarii ta'uu jechuun jireenya guddaa jiraachuu gammadanii jiraachuu konkolaataa hoofuu mana bareedaa keessa jiraachuu akka kanatti yaadna turre. Garuu kan si dhibu completely isaan aladha. Waaqayyo geesseetiyyuu warra tikfatee bulaa Fulaaniitti nu erge Waaqayyo. Gara warra Fulaanii dhaquu keenya dura gara warra sanaa dhaquu keenya dura gara biyya Kaameruun dhaquu nurra ture waan ta'eef Kaameruun dhaqne waggaa tokkoof afaan barachuudhaaf afaan warra Faransaayii afaan Fireenchii barachuu deemne afaan isaanii Kaameruunitti waggaa tokko baranne ani faati warraa koo isa booda waggaa lammattatti gara biyya Maalii deemuu qabna turre waggaa nuti itti deemuuf jennutti lolli siviil waarii biyya Maalii keessa ammarraatti illee dhaabbanne uumameenaan Kaameruun akka turru godhame waggaa tokko dabalatee jechuudha. Achi turuun keenya baay'ee nu gargaare afaan warra baay'ee shaakallee Waaqayyo nu gargaare dhumarra gara Maalii dhannee saba Fulaanii kana bira dhannee afaan isaanii barree isaan gidduu jiraachuu jalqabne isaan horsiifatee bulaadha. Musliimota takkaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isaan gidduutti dhaamee beeku
isaan nuu kenne gaa waaqayyo dabarsee kan si dhibu rakkinni chaalenjiin biyya sanatti nu quunname kan isin jedhee sitti himuu hin danda'u. Billaa kaasanii morma keessan kun jedhanii anaaf haadha warraa koo amma nu qaluuf nurra dhaabbatanii nu sodaachisanitti geenyeerra isa karaa ari'annaatiin. Karaa chaalenjii oowwaa, karaa dhukkubaa haati warraa koo rakkina hin beektu ishee mucaa namoota gaarii gidduutti guddatteedha, hojii hojjetti, ijoollummaa isheetii hojii jalqabdee takka rakkina hin beektu. Biyya kan akkasii dhadheetiyyuu dhukkubatti galtee, dhiphinatti galtee, rakkinatti galtee cuunfamne garuu kan si dhibu keessaati cimina isheen qabduuf gara murannoo isheen qabdutuyyuu anaan miishin fiildiirra waggoota kana akka nu jiraannu nu godhe nu turse jechuudha. Kanaaf egaa waaqayyotu nu gargaaree fulaaniitti wangeela himne amma fulaanota ijoollee fulaanii namoota 3 biyya sanatti kan ga'an wangeela dubbachuu kan ga'an waaqayyo dabarsee nuu kenne isaan cuumne isaan barsiifne mana barumsaa kolleejjii baayibul iskuulii galchine waaqayyo ija nutti godheeni asteenya amma hin gammanna dhannee laalla jennee jirra. Inni waliyyaafannaa walgaafannaa hin gargaarraa namoota diyaaspooraa ijoollee keenya amantoota keenya kadhanneetu fulaanii biyya sana jiran gargaarra baay'ee rakkatoodha waan ta'aniif akka kana isin jechuu barbaadeen ammas tajaajilichi itti fufee jira jechuudha. Ammas achuma jirra nuti asuma foon keessa jira malee yaadni keenya hundumtu achi jira jechuudha. Oh baay'ee namatti tola. Egaan ammas gaaffiin ani isinii kaasu kanarratti yeroo sana keessa afaan baratanii by the way dhaggeeffattoota keenyaa bara keenyas wangeelaaf gatii guddaa kaffaluun jira. Gatii guddaa baasanii wangeela tajaajiluun jira. Isaan keessaa immoo kunoo lubni gaashahuun gatii isaan baasanii dhaxxanii peejii isaanii jalatti yookaan feesbuukii isaanii jalatti arguu dandeessu. Egaa rakkina gurguddaa biyya ormaa keessatti afaan baratanii erga jedhanii immoo dhaqanii biyya sana keessatti uummata sana wajjin turtan. Uummata sana wajjin turanii hojii wangeelaatiif gatii kaffaluun iyyuu gatii guddaa kaffaluun iyyuu harrayyuu dhaloota kana keessa jira jechuudha. Lubni gaashahuun umuriin isaanii akkuma argitan umurii gara dargaggummaa keessatti jiru waan ta'eef yeroo itti fiiganii yeroo itti hojjetanii yeroo itti waan baay'ee keessa bu'anii bizinesii argachuu danda'anidha. Haa ta'u iyyuu malee gooftaa Yesuusiin bitamanii ergama waldaan itti laatte raawwachuudhaaf ergaa kana fudhatanii hojii waaqayyoo raawwachuudhaaf gara biyya sanaa deeman. Gara biyya guddattee mini akka biyya keenyaati. Kanaaf mee gara gaaffii keenyaatti yeroo deemnu luba gaashahuun iddoo sana keessatti egaa waggoota isin turtan maalii keessa waggoota isin turtan sana keessatti akkamii egaa hojii keessan ija hojii keessanii iyyuu baay'inaan argaa turre dhiifama. Ija hojii keessanii iyyuu baay'inaan argaa turre haa ta'u iyyuu malee chaalenjooti jiru. Chaalenjoonni yeroo achi teessan yeroo achi turtan sana keessatti jechuudha. Dhukkubni jira jettaniitu rakkinni jira jettaniitu kana hundumaa keessatti isin gammachuu qabdu moo waan achi dhaquu keessanitti hin gadditan? Waan si dhibu alaa sila waan tokko sii kaaseen ture yeroo sagaleen waaqayyoo faarfannaa boqonnaa 126 irratti akkuma jedhu anis sagaleen sun anaaf hiika guddaa qaba yeroo baay'ee gaafan yaadu waa'ee Israa'el dubbataa yeroo biyya boojuu turan akkamitti akka turanii erga biyya isaanii galanii immoo akka abjuutti ta'a ture. Yeroo biyya maalii turre nuti irrakkannaa, dhiphannaa, dhukkubsannaa, gaddinaa, aadaa bullaa, boo'aa bullaa, saba sana nu kenni jechaadha iyyuu miidhachaa bullaa. Garuu kan si dhibu achi yeroo jirru nu dhukkuba. Kophummaan jira, nyaata ga'aa dhabuun jira, nyaati waliin fakkaatu, nama wajjin walii galuu dadhabuun jira afaanii. Aadaatti buutaa hin beektu wanta hunda tokkicha baruu hin dandeessu aadaa saba tokko wanta hedduutu jira wanti si dhukkubu. Haa ta'u iyyuu malee kanatti gammaddu oomidha gaafa ija hojii keetii argitu hin gammadda. Har'a gammachuun nuti qabnu sitti himuu hin danda'u. Sila sii kaaseen ture ituu laayivii kana waraabuun jalqabini
yoon gara gooftaa deemellee gammachuu guddaatiin qaba amma ani umurii kanatti. Wangeelaa gooftaan itti na ergee tajaajileera. Rakkina sanarraati an uumaa'uun rakkanne baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee lubbuu isaa laateera. Wangeela silumayyuu immoo misiyoonummaan gaafa mishiinarii taatee biyya keetii deemtu jiraachuu deemta miti jedha misiyooniin tokko. Duutee deemta jedha. Duutee deemta malee duudhatta miti. Ituu biyya keetiin deemin duuta. Duutee deemta. Maaliif qamadiin tokko yoo duutee malee jedha. Ija godhachuu hin dandeessu jedha miti gooftaan Yesuus Kiristoos. Hin duutaan. Wangeelli akkasii duuteetuyyuu ija godhattaan. Ati yoo ofii keetii duutee ofii kee duutee tuyyuu ija godhattaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo hundumaa dhiifne nuti biyya sanatti barumsa hin dhiifne, jireenya hin dhiifne. Kanaafidha by the way mishinariin hin dhiisa. Misiyoonummaan waan hundumaa si dhiisisaani. An waan hundumaa dhiiseera ammayyuu waan si dhibu. Ammayyuu as teenyee waan hundumaa dhiisneerra, waa'ee keenya dhiisneerra, waa'ee ijoollee keenya kan si dhibu garuu gaafati waa'ee kee dhiiftu Waaqayyo waa'ee kee kaasaan. Kana argine nuti jireenya keenya keessatti Waaqayyo hin dhiisu waa'ee kee gaafati dhiiftu. Nuti dhiisuu dadhaba malee. Kanaaf Waaqayyo immoo nun dhiifne rakkoo sana hundumaa keessatti gammachuu guddaa qabna turre. Isaati na gaafatteef gammachuu guddaa qabna turre. Keessi keenya gammadaadha. Foon keenya garuu miidhamaa ture. Amma foon koo fuula koo kan amma naa laaltu gaariidha. Yeroo achi ture ani akka kana hin turre. Dhumaa keenyatu dhufe biyya kanatti gaafa deebi'u. Dhumaa keenyatu dhufa waggaa lama lamaan dhufne turre namoonni gaafa nu argamu hin bo'u gaafa biyya kanatti dhufnu. Biyya kana dhufne ji'a lama teenyee gaafa deebinu fooyyomnee immoo deebina waggaa lama lamaan ala dhufne. Akkas ture waggaa torba gidduu jechuudha. Kanaaf gammachuun keenya guddaadha isin jechuun barbaadeen nama Waaqayyoo. Waaqayyo sinaa eebbisuu qeesi. Ammas kanuma irratti jechuu kooti Waaqayyo gooftaan isin gargaaree hojii gurguddaa hojjettanii turtanii ergama waldaas raawwattanii deebitanii mee ituu kana keessaan mee dhaamsa akkamii qabdu har'aa tajaajiltootas ta'e lallabdootas ta'e hojii wangeela kanaa wangeela qabatanii kan deemanii gara magaalaa malee gara baadiyyaa yookaan lafa biraa kan hin jaallatan. Waaqayyos immoo na ergi kan jedhan gara lafa baadiyyaatti tun ta'in gara lafa magaalaatti. Mee ergamaan Phaawulosii dunkaana Oldeeniyyuu sabicha gargaaraa ture jedha. Jireenya jiraattan kanaaf jireenyaan lallabdan jireenyaan jechuun isa namarra ga'e miti isa sinirra ga'e yaasuun jireenyaanitu argitanii maalii keessatti hidhattanii uummata kana wajjin rakkattanii uummata aadaa isaan beekne, uummata afaan isaan beekne, uummata nyaata isaan beekne, uummata illee akkaataa itti dubbatan dubbii isaan beekne keessatti rakkattanii wangeela lallabdu. Warroota immoo Waaqayyo magaalaa Finfinneetti na erge yookaan Ameerikaatti na erge yookaan Awurooppaatti na ergee anaaf biyya kanaaf ergaa naaf hin qabu warra jedhani maal jettu isaaniin immoo? Egaati Waaqayyo maalidha beektaa waa lamatu jira. Tokko namoota tokko Waaqayyo kan inni sirriidhumatti ergu jira jedhee yaada. Garuu amma gaafa teessee ilaaltu haalli wangeela lallabbii wangeela keenya karaarraa waan ce'e natti fakkaata. Dur akkuma kaaste Phaawulos faan Phaawulos warra godaatiifis akka sanatti warra gubbaatiifis akka sanatti beektota gidduutti akka beekaatti warra wallaalota gidduutti akka wallaalaa ta'ee wangeela Kiristoos kana namni hundumtu akka dhaga'uuf ofiisaa gumaacha ture, ofiisaa dhangalaasa ture. Haa ta'u malee amma namni wangeelarraa bu'aa wangeelaa nyaachuurraan kan hafe wangeelaaf jiraachuu wangeelaaf bu'aa buusuu isa jedhu hin jiru completely biyya keenya biyya Itoophiyaa kana keessa amma gaafa ilaaltu. Haa ta'u malee maaliin dhaamuu barbaada dargaggoota yookiin namoota amma Waaqayyo gara wangeelaatti waamuu harka Waaqayyoo isa jiraataa kana isa Phaawulos duuka ture, isa Phexros faa duuka ture, isa Filiphos faa duuka ture mishiinarii lafa duwwaatti ergee duuka isa ture sana arguu yoo barbaadan mee Waaqayyoon gara saba warra takkaa waa'ee kee dhaga'anii hin beekne amma biyya addunyaa kanarra gara nama qomoo gara qomoo 7,000
qomoonnaan siin jedhu qomoodha. Akka Oromoo, akka Sidaamaa, akka Guraagee, akka Tigree jechuudha. Qomoo kuma torbaa oltu wangeela Kiristoos kana takkaa dhaga'uu hin dandeenye. Carraa dhaga'uu hin qaban. An qomoo hedduun beeka biyya maalii keessatti qomoo takkaa wangeelli itti himamee hin beekne. Gurra isaatiin Yesuus Kiristoos fayyisaadha kan jedhu kan takkaa dhaga'anii hin beekne. Biyya Itoophiyaa kana keessa amma Affaar dhageenye. By the way, 1040 windows kan jedhamu jira. Kan ittiin warri misiyooloojistoonni lafa wangeelli barbaachisu jedhanii biyya kana addunyaa kana iran biyyi Itoophiyaa kun illee isa keessa jirti waan sedhu keessaati. Ani yaaduun ture 1040 keessa jirra jedhee takkaa yaadeen beeku. Garuu achi keessa jirra maalirraa kan achi keessa jirra beektaa gara kibba dabalatee Affaariif Sumaalee dabalatee isa kutee darbaa 1040 windoon sun kaartaa addunyaa kan akkasitti ree darbaa waan ta'eef. North Africa dabalatee jechuudha. Nulli achi keessa jirraan. Kanaaf qomoo 1700 sana qomoo 1700 yookiin immoo qomoo biyya Afrikaa kana keessa gara 1000 kan jiran takka wangeela dhagaanii kan hin beekne. Biyya Itoophiyaa keessas jiru jechuudha gaamma warra akka Affaar akka Sumaalee kun. Harka Waaqayyoo isa jiraataa kana ilaaluu yoo arguu barbaanne Waaqayyo gara sitti akka nu geggeessu Waaqayyo na kadhanna. Waan si dhibu nu fidaamu gara magaalaattis Waaqayyo Ameerikaas nu geessa Niiwuorkii biyya isin amma jirtan kanas nu geessuu danda'a Waaqayyoof salphaadha. Garuu mee Waaqayyo mee eessa na geessu barbaadda dhugaadhuma mootii fi wangeelaa qabannee garatti Waaqayyo nu geggeessu haadhannu. Gara sana agaafannu Waaqayyoon Waaqayyo direct nu godha yaada. Fedha Waaqayyoo hordofuun gaariidha. Akeekni Waaqayyoo immoo ilmaan namootaa wangeela Kiristoos kana dhaga'anii akka fayyanidha. Kanuma barbaada Waaqayyo kan biraan barbaadu. Dhaqaa kan inni jedhes kanuma. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaqaa jedhe. Gara maccaa dhaqaa jedhe. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa jedhe malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuma warra wangeela dhaga'anii quufanii kana dhaqaa nuun hin jedhu. Cubbuudha jedha namichi tokko wangeela kana Kiristoos kana al tokko dhageessee ituu san dhaga'initti himin deebitee ammas dhaga'uun kun sirrii mitiidha. Dogoggoraadha. Nummoo kan itti almeeqa dhageenya amma sabni keenya almeeqa dhagaa guyyaatti al tokko guyyaatti shanfaa lallabamna namni wangeela takkaa tuun dhagayin bara isaanii fixanii kan lubbuu isaanii laatantu jiru gaaf tokko kanan sitti mamaaloo gabaabsee biyya maaliitti karaa gaafan deemu dubartii tokkoon ijoolleen na wajjin jiru ijoolleen dargaggoonni biyya sanaa kan gooftaa fudhatanii barsiise isaan fudhadheen deemaan. Dubartiin mataatti wanticha sana uffattee veelii godhattee jirtu argineet makiinaa keenyaan fuunee deemna. Beekaa akka goona yeroo baay'ee namoota karaarra jiru fuunee deemna wangeelatti himna waan ta'eef nagaadha biyyi sun. Gaafa fuunee deemnu dubartittii kanatti afaan baambaaraatiin afaan hin beekneen itti mani ijoolleen na wajjin jiran. Itti manii ani motti nima isaan immoo itti himu wangeelatti himne gaafa dhumarra maal nuun jette bitaa dhumarra akkas nuun jette. Maaliif iyyuu isa sin ammanatti himtan kanaa jette. Mootummaan maaliif iyyuu televizyiiniidhaan raadiyoodhaan maaliif nutti himne kanaa jette. Dhageesse good news oduu gammachiisaadhaa jechuudha wangeelli dhagaaniin beekan jechuudha. Kanaaf gara namoota akkasiitti akka Waaqayyo nu ergu sabni keenya keessumaati sabni Oromoo sabni keenya sabni keenya idaatu nurra jiraan. Biyya Itoophiyaa kana keessatti carroomnee dursinee afaan keenyaan wangeela guutuu macaafa qulqulluu guutummaasaa afaan keenyaan qabnaa. Waggaa 100 oliif qabnaa. Lallabdoota gurguddaa qabnaa. Dookteerota tiyoolojiyaanii hedduu qabnaa. Qabeessota hedduu qabnaa. Isaan kun hundinuu idaatu nurra jiraan. Isaan kun hundumtuu Waaqayyo kan guddiseef idaa saba kanarratti fide Waaqayyo. Fidaadha nuti. Ani idaa maatii kootiiti. Ati idaa maatii keetiiti yoon kaffaltu taate wangeela kana lallabdee wangeela kana hojjettee sirriitti itti isa Waaqayyo sirratti investi godhe kana yoo kaffalte irraan kana fee lafa keenyaaf illee abaarsa saba keenyaaf illee abaarsa wangeela Kiristoos kana isa Waaqayyo dursee nutti kenne kana dursinee qomoo biraatiin ga'uu dursinee qomoo biraattiin tash gochuu dandeenyu taanaan nuuf waan gaariidha jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jette afaanii macaafa qulqulluu afaan fulfuldeetti afaan warra fulaaniitti hiikuudhaaf New Testamentii gara waggaa 32 gara waggaa 30tti rakkatan warri Norway. New Testamentii an participated ta'eera keessatti sittan himaa. Horii guddaatti ba'ee
namoota gurguddaatu itti hirmaate musliimata hiika afaan naaman taate afaan nu hiikaa dhayyuu achi dhaqee sagada nuun garuu akkamitti waaqayyo akkamitti kaase Oneesimoosiin eessaa fide abbaa gammachiisi meenatti miraakiliidha dinqiidha saba kana waaqayyo baay'ee jaallata saba keenya siigalee maaliif jaallate waaqayyo maaliif dursee nutti kenne waaqayyo nu laaleera warri dur gara keenya dhufanis immoo saba kana saba tokko dhannee argannaa biyya East Africa dhannaa achitti saba akkasii argannaa sabni kun Afrikaa guutuu ittiin arganna jedhanii abdii guddaa nurraa qabu turan garuu sabni keenya akka eegamnitti hin taanee fi gara sanatti dhaloonni keenya akka ituu yaanne natti ergaa kan dabarsuu barbaadan. Ulfaadhu gaaffii kana waan na gaafatteef dhugaa. Ulfaadha isinis baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee gaariitti deebistaniittu ani baay'ee isinitti gammada. Egaan waan hojjettan waan waaqayyo isin keessa gore hojjete kanaaf egaa immoo karaa fooniis immoo namatti dhagahamuun isaa jiru. Gaabbii qabdu qeesi. Achi yeroon turetti jechuudha. Jechuu keeti? Deemsuma kana achi biyya maalii dhattanii deebi'uu keessan kana keessatti jireenya maatiitti irrachuun jira yookaan immoo akka manas bitachuu maal jechuun jira yoo kana keessatti gaabbii qabdu. Maali dhabeettaan mishinariin si'a lama rakkataadha misiyooniin. Missionary especially international cross cultural missionary si'a lama rakkataa jiru warri missiologistoonni tokko yeroo biyya isaatii deemu afaan baree aadaa baree amma lafa biyya dhaqe sanatti integrated of godhutti hin rakkata waggaa tokko isa jalqabaa jedhu yeroon sun yeroo inni itti fajjeessu namoonni fajjeessan jiru baay'ee yeroo akka sanaa maaliif depressionii gadhee keessa galtaan yeroo achi deemtu. Inni lammaffaan immoo feezii lammaffaa reentrii mishiinarii kan jedhamudha. Yookiin immoo biyyatti mishiinariin deebi'u baay'ee dipireeshinii gadhee keessa galaan. Maaliif jedhe tokko nuyyuu isuma sitti hima. Gaafa gara biyya keetii deemtu barumsa hin dhaabdaa barachuun dhattu, mana ijaarrachuun dhattu, horii horuun dhattu, waa'ee borii keetii yaaduu hin dhattu ati achi yeroo deemtu. Waggaa 7 turtee gaafa dhuftu waggaa 10 turtee gaafa gara biyyaatti deebitu ati eessaa jalqabda beektaa? Lafatti dur dhiiftee deemtee jalqabda jireenya. Biyya gaafa dhuftu. Lafa dur dhiiftee deemtee jechuun dippiloomaa qabaatte dippiloomaa keetti si eeggata sitti deebite. Hiriyoonni kee immoo maastersii isaanii fudhatanii PhDdhaaf biyya alaa deemu. Kanaaf waaqayyo yoo nama sii qopheesse biyya kanatti waldaan si simattu sirriitti kan si qabdee karaa sitti agarsiiftu si wajjin jirra jabaadhu ati jabaadhu nu qaqqabdaa kan siin jettoo jiraatte malee ati baay'ee diskereejdi taataa of jibbitaa kanaaf yeroo darbe dhiyoodhuma mishiinaroonni tokko waggaa 30 ol kan biyya Afrikaa kana keessa hojjetan dhufanii as tireeningii nuu kennu turani anaa wajjin laanne tireeningii mishiinarootaaf waan si dhibuu namooti yeroo akka kanaa keessa of ajjeesanii jiru nuu jedhanii nutti himu turan keessumaatti mishiinariin gara biyyaatti deebi'u kanaaf haa ta'u iyyuu malee waan tokko sitti himu barbaada waaqayyo fakkeenya nu gochuu waan barbaade natti fakkaata maatii koo waan si dhibuu favorii guddaa nu godhe waaqayyo gaafa gara biyya kanaatti deebinu ijoolleen afaan Fireenchii malee afaan biraa hin beekan turan hin beekani afaan hin beekan Fireenchiin baratanii amma kutaa 5tti mucaan koon gafaa gaafa dhufu biyya kana maal goona garamitti deebinu garuu waaqayyo amanamaa ijaa ta'eef warri Faransaayii mana barumsaa warra liisee jedhamu kana ijoollee koo lamman iskoolaarshippii kennaniif fudhatan waan si dhibu amma ijoolleen koo iskoolaarshiippiidhaan baratu maaliif hin beeka kaa waaqayyo nama bira dhaabbatu gatiin hin qabneef nama aizoo ijoollee keessii barsiifna naan jedhu gatiin hin qabneef waaqayyo ijoollee kootti dursee qopheesseera warra Faranjii waan si dhibu ijoolleen koo ijoollee dippiloomaatotaatti wajjin baratu amma isaan asitti mucaan asitti godhaddellee amma dabalanii naa fudhataniiru waggaa dhufuu kaasee ijoollee koo gara $500,000 Itoophiyaa birrii kan ta'u naa kaffaluuf ijoollee kootiif mana barumsaatti kana jechuun favorii waaqayyooti akka namni na laalee diskereej hin taaneedhaaf mishinariin booda deemu anaan immoo naa qopheessita naan jedheera waaqayyo mishinaroota gara fuulduraatti kanaaf hin gaabbu'ani akkan hin gaabbine na godhe waaqayyo garuu mishinaroonni hedduun hin gaabbuun argineerra nus hin gaabbuuni nuti hin gaabbine waaqayyo nu eebbiseera manas nutti ijaaraa jira waan hundumaa nu gochaa jira waaqayyo amanamummaa waaqayyo akkas jennee sitti himuu hin dandeenyuuni
erga gara biyya kanaatti deebineeti waaqayyo kan hundumaa immoo kan inni nu godhe nutti nu argisiisaadha iyyuu nu godhe maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Ameen. Baay'ee namatti tola gaa waaqayyo isinaa eebbisu. Mee egaa gara sagantaa keenya isa kan biraa kanatti dabarraa. Egaan dhaggeeffattoota keenya lubni Gaashawunii hojii waaqayyoo keessatti nama gatii guddaa kaffalee hojii hojjetanii akkuma amma dhageessanii bal'inaan yeroo kan biraa itti deebinee luba kana interviyuu isinii goonaa akka isin sirriitti bartanitti. Lubni kun afaanota garaagaraatiin hojii waaqayyoo hojjetu afaan kamiin iyyuu yoo afeertaniin hojjetu waan ta'eef itti fayyadamaa luba keenyatti jenna. Egaa amma waa'ee waldaa warra wangeela makkaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa warra wangeela makkaana Yesuus Faransaay Lagaasiyoon itti dhiyeenyaan ta'ee tajaajilas achi keessatti hojjechaa tajaajilaa jiru waan ta'eef gaaffiif deebii waa'ee waldattii cufamuu waldattii irratti isaanii wajjin taasifna amma dhumaatti nu wajjin tura. Egaan luba Gaashawun waldaan waaqayyoo yeroo kanatti waldaan makkaana Yesuus lagaa Faransaay Lagaasiyoon cufamtee jirti. Rakkina kana mee itti dhiyeenya waan hubattan waan ta'eef maaltu ta'ee naannoo rakkinni kun waldaan cufamuu irra geesse? Egaa akkuma isin miidiyaa irratti dhageessanii waldattiin kun nama dhuunfaa akkuma biyya kanatti akkuma beekamu waldaan kun waldootiin makkaana Yesuus warra duraarraan kan hafe warri booda kana dhaabbatanii mandara gidduu mana namootaa gidduutti mana ofii isaanii bitatanii lafa ofii isaanii bitataniiti kan isaan ofii isaaniitiin of dhaaban akka durii lafti mootummaan kennee fi ofii isaaniitii hin qabani. Baay'een ammallee xinnoo gidduu kana lafti kennamaa fi jira waldoota tokko tokkoof waldaan makkaana Yesuusii keenyaa keessaa waldootiin tokko tokko argachaa akka jiran isin dhageessanii ture yaada warra akka waldaa Beetel makkaana Yesuus Jamoo amma jarri faan of danda'anii lafa guddaa argataniiru waldootiin tokko tokko kan makkaana Yesuus akka kana argachaa jiru. Akkuma kana waldaa isheen amma aatinaa kaafte kun Faransaay waldaan makkaana Yesuus Faransaay manoota namaa gidduu jirti. Mana namaa gidduu jirti. Haa ta'u malee manni kun kan isheetii mana ijaarratteetti qabdi. Mana waldaa ijaarratanii qabu. Waldaa guddaadha. Akkuma Facebook irra kaa'eera footoo yoo argiteetta ta'ee Facebook page koorra jira. Jiru namni tokko akka jedhamutti jechuudha gaa. Namni tokko isaaniin lafumaa ka'eetu dur nagaa ture jedhu amma jaarsi tokko natti muturan eeggadda gaafa sanbata darbe achiin ture natti muturan jaarsi ollaa sanatti namni turan namni makkaana Yesuus keessa hojjechaa turan namni lafa sanas bitee namni lafa sana qabee waldaa sanatti jalqabe mana ofii isaaniitii dugda duubarraa qabu mana ofii isaanii jechuudha jaarsa waldaatii isaantu natti mature namicha kun nama nu jaallatu ture jedhanii nama nu wajjin walii galu ture jedhanii gaaf tokko gaafa mana isaa dhaqu mana isaa yeroo dhaqu namichi kun xinqolaa hojjeta waan akka ciisii waan akka aaraa kana aarsaa wama daddaa godhaan argee naani booddee natti toluu didee waan akkasii gootaa hidhaadhee ergasii booddee nu lolee nu jibbeedhaan erga dubbiin sun argame jechuudha. Nu jibbee isa booddee akkatti nuuni asii nu buqqisu iyyuu karaa barbaaduu jalqabee hin daldalanaan jedhan isaan saliixii kana waan adda addaa daldala jedhanii namoonni biroo immoo akka namni kun akka nama xabaqaa abokaatuu jedhamas garuu nama qabeenya qabudha. Nama iddoo adda addaa turedha. Korraaptidiidha jedhu maqaa baay'ee qaba jedhu namoonni kanallee akkasitti dubbachuun nurra hin jiru. Nama kanatu iyyuu ijoolleen koo dubbifachuu dadhabde qayyabachuu dadhabde jedhee mana murteetti himata. Mana murteetti himata. Manni murtee waldaa irratti murteessaa. Egaa akkaataan murtee biyya kanaa baay'ee ol badaa gabbadaadha akkuma isin beektan. Manni murtii biyya kanaa yoo ilaaltan harka 100 keessaa harki 40-50 harka 50 ol malee gadi taa'ee yaadu seeraan murteessu jettee dubbachuu hin dandeessu. Fitiin jedhamu kuni
seeraan murteen seeraa murteen haqaa biyya kana keessa badaa hin jiru amma kanaan duraatti gara fuulduraatti hin beeknu. Haqa malee itti murtaa'e si'a tokko si'a lammeetti murtaa'e si'a sadaffaatti murtaa'e amma isa baata isa dhumaarra jiru jarri waldaan kun jechuudha. Egaa kanadha kan jiru kanan beeka. Haa ta'u egaa baay'ee kan nama ajaa'ibu yeroo darbe waldaan sinodosiin giddugaleessaa labsii baaftee turte waa'ee sanarratti peejii keessanirratti jalattan arge. Waldaan Makkaana Yesuus maalirra jirti waa'ee kanaa? Kun amma nama dhukkubsa. Maaliifi egaan qeesii akkuma argitanii gararraa Faransaay Lagaasiyoon gararraa isaatti warri fooqii irratti waa'ee olloota keenyaan ilaallee fooqii irratti iyyuu hidhatanii nama sa'aatii malee namayyuu namatti ispiikerii iyyisiisuun iyyuu jira. Garuu nama dhuunfaa tokkoof jechuun nama dhuunfaan nama tuffachuu qotu hin ta'in nama dhuunfaa tokkoof jettee rakkina uummata bal'aa amma kanarratti uumuun kun akkamittiin ilaalte waldaan Makkaana Yesuus yookaan sinodosiin giddugaleessaas haa ta'u amma qitaa Dr. Yoonaas Fayitti egaa isin dhiyeenya qabdu waan ta'eef akkamittiin ilaalte? Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan amma kana hunda murteen kun deemu akka kirkirii qaban akka falmiin waldaaf nama dhuunfaa gidduu jiru dhaga'uun koo tureera. Garuu amma kana guddateera amma kana deemeera jedhee hin yaadne. Amma kana ga'as jennee hin yaadne. Maaliif kuni takkaa wanta biyya kana keessa ta'ee hin beeknedha. Keessumaati amma yeroo kana jechuudha. Tokko waldaan ga'ee ishee baateetti isa jedhu ani dhibbatti waldaan Makkaana Yesuus dhageettii qabdi turte mootummaa biratti fudhatama guddaa qabdi jedhee namana kanarratti sagaleen waldaa dhaga'ameera isa jedhu afaan guuttadhee dhaga'ameera jechuu hin danda'u. Maal hojjechaa turan isa jedhu jaratu deebisuu qaba kana warra waldaatu. Ituu kun hin ta'in ituu murteen kun hundi hin murtaa'in waldaan keenya maal gochaa turte? Eessa turanii warri sinodosii giddugaleessaa kun? Eessa turanii warri waldaa eedoofisii warri waldaa keenyaa warri Makkaana Yesuus jedhu jaratu deebisuu qaba. Nan deebisuu hin danda'u. Maaliif yoo jette kun isaanirraa eegama. Eegdu tiksee waldaa jechuun kanadha kan inni tiksu tokko. Kanadha kan inni falmuu qabu. Nama tokko akka xabaqaa yookiin akka nama abukaatoo tokko erganii achumatti isa dhiisanii isa qofa ilaaluurra ofiitii maal duuka bu'imsi isa maal ture isa jedhu gaaffii natti gaafatte gaaffii sirriidha. Waldaan maal gochaa turte? Maal deebisanii? Deebii maalii deebisanii? Duuka bu'insi maal ture isa jedhu ani afaan guuttee dubbachuu hin danda'u. Maaliif hin qaanofne waan ta'eef nama qaanessaan ani ofii kootii qaana'eera. Nutti murtaa'e gaafa nutti murtaa'u waldaatti murtaa'u nama qaanessa. Maaliif yoo naan jette namni tokko namni dhuunfaa tokko waldaa Makkaana Yesuus waldaa kana mee waldaa Makkaana Yesuus kana mee ilaalee mi'aati amma inni ga'u biyya hun sodaachisaan waldaa Makkaana Yesuus kun tuqa'e miti dhiibbaa uumuun isaa guddaadha maqaan isaa garuu amma hin jirru nuti beeke sagaleen keenya illee dhaga'amu. Maaliif akka ta'e Waaqayyo abeeku. Eessatti akka kufne ani hin beeku. Siigala kun kufaatii keenya fakkeenya kufaatii keenyaati jedhee kana yaadudha kana. Akka dhagaalus nan barbaada warri liideroota kootiis kana. Kufaatii keenyadha kun. Maaliif namni dhuunfaa waldaa naa buqqisaa jedhee nutti murteessuu hin qabu. Tu nuti jirru. Maaliif yoo jette ijoollee lamaadha inni. Ijoollee meeqa jira beektaa gaafa inni guyyaa sanbataa darbe kana tajaajilu gaafa ijoolleedhaan kottaa isinii kadhannaa jedhu beektaa akkaataa sirna sagada keenyaa keessatti gaafa waamanu pulpitiin hin hanqate ijoolleen kun eessaa yaane akka dhufan hin beeku. Ijoollee 200 ol ta'u. Pulpitiin hin ga'u nama uummata sana caalu ijoollee kana ijoollee hedduu kanatuyyuu achi buqqaamoo ijoollee lama qabutu achi buqqa'uu qaba. Seerri isa kamiif murteessuu qaba ture. Namichi kun kaasaa kaffaluu qaba ture. Waldaan dhaga'amteeti. Kanaaf
akka kanattidha kanani hubadhu siin jechuu barbaadeen. Okay. Baay'ee namatti tola. Amma dhumarratti dammaqanii akkuma itti beektu erga wanti hundumtuu dhume booddee achis asiis namoonni sagalee isaanii dhageessuu jalqabanii warra kaawunsilii ani dhugaa dubbachuudhaaf warra kaawunsilii baay'ee galateeffachuu qabna jedhee yaada. Kaawunsilii jedhamu kana jechuudha. Maaliif weettee jaratuyyuu dura jaratu maglacaa yookiin maal jedhama maglacaanii baasanii labsanii hin mormina jedhanii labsii ifatti ba'anii dubbatanii waan sitti isaan dubbachuun isaanii humna guddaa qaba ture. Akkasitti dhayyuu Waaqayyo gidduu galee amma nan beekaa Waaqayyo karaa biraatiinis gidduu galeera. Wanta hin beeku jira wanta nama isinitti dubbachuu hin dandeenye Waaqayyo gidduu galeera jedhee amanaani. Kan biraa immoo waldaan Makkaana Yesuus yeroo dheeraanis keessa hojjedheera akkuma isin beektanii waldaan Makkaana Yesuus looyerii mataa isheetii yookaan abbaa seeraa mataa isheetii qabdi miti? Qabdi. Maaliif kanatti fayyadamtee yookaan immoo amma wanti kuni keessumatti lubaakaa wanta kana isinitti himuun iyyuu narra maaliif iddoo kanatti kan miidhamu mataa ta'e kan miidhamu uummata sana ilaaltan karaa hafuuraatti namoonni harca'umsi jiru alma akkuma beektan harca'umsi biyya sana keessatti jiru waa'ee karaa hafuuraatti yeroo ammaa kana rakkinni karaa hafuuraa jiru baay'ee jira waan ta'eef tokko uummanni harca'a lammaffaa immoo tajaajiltoonnis dhiibbaa yoo uummanni waldaa dhufan malee yoo uummanni waldaa keessa jiraatan malee waan ittiin jiraatan illee hin dhabu. Kana duwwaayyuu dhiibbaan hojii hafuuraarra ga'u isa guddaadha. Waldaan keenya immoo guddaadha. Kanaaf rakkina kanaaf amma furmaata kennuudhaaf yeroodhaaf furmaata kennuudhaaf amma wantichi seerichi illee dhumeera hin jennu duukaa irra hundumti keenya sagalee taa'uudhaaf duukaa irraa egaa dhaggeeffattoota keenya hundumti keenya iyyuu waan kana irratti hojjechuudhaaf waldaa Makkaana Yesuus Faransaay Lagaasiyoon bukkee hadhaabbannu jenna. Qeesi maal gochuu qabna iddoo kanatti amma wanti kun wanta baay'ee ulfaataadha. Wanta baay'ee ulfaataadha. Yeroodhaaf wanti uummanni kun keessatti waaqessan jiramu yookaan mana namaa jiramu. Amma wanaatti aba'anu achi keessa aba'anu kan jedhu murtoon darbeera namichaaf murtaa'eera akaatu waldaan kan jedhudha kan waldaan cufamu kan jedhudha kan murtoon kan darbe. Haa ta'u iyyuu malee amma wanaa egaa maal jedhu jarri murtoo murtaa'ee fiixaan baasuu kan jedhamu yeroon jira. Fiixeessuu yookiin xumuruu kanaaf isee gidduu jiru jechuudha. Garuu amma mootummaan dhaga'ee iyyi namootaa sagalee ta'uun uummataa amantootaa kan waldaa caalaa jechuudha. Kan waldaa caalaa iyyi uummatootaa feesbuukii irratti sooshaal miidiyaa irratti namoonni ka'anii hiyyuu isaaniirraa kan ka'e mootummaan gidduun gala jedheera amma. Gidduu gala mootummaan maaliif duris karaa seeraatiin haala ijaa ta'eef murteen isaanitti murtaa'e amma achuma jiru amma wanaatti walduma isaanii sana keessa jiru achumatti waaqeffanne sanbata isa darbe kanas kanaaf Waaqayyo achumatti isaan hambisa achuma jiraatu amma lafa bal'aatti isaan Waaqayyo isaan baasutti jennee amanna. Kanaaf garuu ammas wanti nuti gochuu qabnu wanti namoonni amma hordoftoonni keenya kan dhaggeeffachaa jiran gochuu qabu jedhee kanan amanu akkuma ati jette tajaajiltoonni sodaataniiru amantoonni raafamaniiru dhugaadhaaf taanaan hin boo'u hin gaddu maaliif akkas taane jedhu isaan kana jajjabeessuun bira dhaabbachuun sagalee ta'uufiin feesbuuk peejii isaanii irratti namoonni dubbachuun akkuma itti jirru kana jechuudha dubbachuun mormuun sagalee ta'uufiin barbaachisaadha jedheetan yaada kanadha kanani dubbachuu danda'u bira dhaabbachuun barbaachisaadha waldaa warra Faransaay bira karaa hundumaan karaa dandeenyu yoo dandeenye karaa hundumaan qeesii illee hin qaban luba hin qaban amma tajaajiltoota Waaqayyo akka isaaniif kennu kadhachuufiin isaan bira dhaabbachuun barbaachisaadha jedheetiin yaada. Waan si dhibu
akkuma sila kaaftee waldaan kun achi ka'uutiin qabdu. Maaliif yoo jettee waldootiin biyya kana keessa jiran waldaan fakkeenyaaf waldaan ortodoksii mandara gidduudha kan inni jiru. Kunimmoo halkan guutuu iyyaatii bulu. Miti? Iyyaa bulu sagaleen isaanii baay'ee guddaadha. Sagalee guddiftuu guddaa fayyadamu. Mataa namaarraa iyyuu. Kanaaf kun seeraan haaladha waan ta'eef murteen isaan irratti murtaa'e kun hiyyuutii qabna, beeksisuutii qabna, dubbachuutii qabna, caaljechuu hin qabnu. Adaraa caalji hin jedhina jechuun barbaada hordoftoota waan namoota dhaggeeffachaa jiraniin. Waaqayyo gooftaan guddaa isinaa eebbisu. Waa'ee kaawunsilii yeroo dhiyoo dhaabbatee waggaa lammaffaa isaaniiti fakkaata yeroo darbee isaan hojii kanarratti dhugumayyuu amma galateeffataniitu hojii kanarratti gadi fageenyaatiin waan bukkee dhaabbatanii hojjechaa jiran jira. Fakkeenyaatii fi itti dhiyeenyaan uummata kana yommuu jedhu dhugumayyuu immoo dhimmi isaa inni ilaaltan lubni Dooktor Yoonaas itti aanaadha natti fakkaata iddoo sanatti. Itti aanaa pirezidaantiiti. Lubni Darajjee Jambaruus achi keessa jiru. Kanaatiif amma isuma kanarratti maal gochaa jiru isaan kun immoo? Maal gochaa jiru? Itti fufaa. Akkan taa'ee ilaalutti ittuma deemaa jiru, duukaa bu'anii jiru, hordofaa jiru. Keessumaati egaa waldaa keenya lubni Yoonaas faanii achis gara karaa kaawunsiliitiin akkuma jette itti aanaadha. Asiin immoo pirezidantii keenyadha. Egaa amma dammaqanii hundumtuu haasa'uutti dubbachuutti jiru. Haa ta'u malee dursamee akkuma silatti jette abukaatoo yookiin xabaqaa qabna waldaan keenya qabdi. Xabaqaan keenya yookiin immoo looyeriin jechuu kooti dhiifama naa godha. Looyeriin waldaa kun garuma fuulduraattu looyeriin haalli murtee garnitti adeemu hin beekama. Akkamitti garamitti akka adeemu namoonni itti wajjiniin mugguttu kun maal fayyadamu maal jedhama gubboosa jedhamu korraapshinii fayyadamaa jiru moo namichatti wajjin mugguttu kun fira qabamu achi karaa kam deemaa jiru isa jedhu kana teekniikii namichitti fayyadamu sana nama proactive ta'ee dursu ta'uu qaba. Waldaan keenya kun waldaa guddaadha. Waldaa calluma jedhamee calluma jettee jiraattu miti biyya lafaa kanarra. Waldaan keenya kun biyya Itoophiyaa complex biyya ta'e kana keessa proactive kan ta'e nama cimaa nama dhaabbachuu fi danda'u sabni ishee yeroo miidhameera sabni kun jedhee iyyuu fi danda'u pirezidantii dhumaa kaasee jechuu kooti. Nama afaan saba miliyoona 10 ta'uu danda'u looyerii saba miliyoona 10 ta'uu danda'u qabaachuu qabdi jedhee yaada'ani. Proactive injiran jechuu koo miti warri jiranis akkas ta'uu qabu jechuun barbaada. Maaliif namni tokko ittiin ka'ee nama miliyoona 10tti faraduu hin qabu. Tunu jirru. Miti irra jiran afaan keenya dhagahamuu qaba, sagaleen keenya dhagahamuu qaba. Yookiin qarshiidhaan nu caalaan immoo waan biraatiin caaluu ni qabna dabarree. Kanaaf qaana'uutii hin qabnu nuti. Qaana'uu hin qabnu. Ituu jarri magaalaa kana keessa waldaan ortodoksii akka kanatuun ituu akka kanatti bakkee irratti ribanu dhowwaa mana barumsaarraa iyyaa guyyaa galgala mana barumsaarra jiru. Amma fakkeenyaaf mana barumsaa kan caalu jira amma public school. Public school fuuldura jira mannootiin amantootaa hedduun innitu jiru kun namni tokkittiin waldaa makaana Yesuus kan fakkaatu kana gadi buusuun nuuf maqaa gaariidha jedhee hin amanuani. Kanaaf cimuu qabna jedhee yaada. Gara fuulduraatti barumsa guddaa nu taa'ee barumsa guddaa ta'aaf waldaa keenyaaf hin jedha. Warri kaawunsiliis waldaan keenyas kanarratti in hojjetaas jiru jedheetan amanaan eebbifame. Eebbifamaa isinis gaaffii tokko kan isin gaafadha. Qaawwa tokkotu argama yookaan maalin isin jira. Qaawwi sun maalinni fakkeenyaatiif kutaa luba Yoonaas irraa yookaan immoo peejii makaana Yesuus irraati
Rakkoon kun nu mudateera waan jedhu nagarre tarii yoo isin agartaytu keessatti rakkoon kun nu mudateera dura dhaabachuu qabna waan jedhani wanti dubbatame jiru. Eessayyuu darbee immoo warroota nama dhuunfaatu faarfattoota fakkeenyaatiif faarfattoota tamma giruuppiidhaan ka'e wanta kana ittiin mormina dura dhaabbanna waldaa kootii kan jedhani yeroo jalqabaatiif kan akka faarfataa Solomoon Addunyaa fa'aa akkasumas immoo faarfattoonni afaan Amaariffaan faarfatanis namoonni baay'een jijjiru. Isaantu dura dhaabbanna jedhee paasteroonni kan biraanis immoo ba'anii viidiyoodhaan iyyuu wanta kana ittiin mormina dura dhaabbannaa inni makkana Yesuus irra ga'e mormuu nurra ga'a jedhanii sodaa isaanii ibsaa jiru. Maaliif waldaan keenya kana gochuun itti ulfaate yookaan immoo maaliif baatee nuyi kana dura dhaabbannaa murtiin murtaa'e sirrii miti amantoota keenya kan jeequudha amantoota keenya kan rakkisuudha hedhee namni viidiyoo hojjetee maaliif sabatti gadhiisuu dide fakkeenyaaf barreessaa qabu yookaan immoo karaa simineerii yookaan immoo karaa bulchiinsaa olaanaa karaa luba Yoonaas fa'aa maaliif kun ta'uu dide peejii isaanii irrattis wanti barreeffame jira. Anis hin argine akkuma ta'ettu satamana gaafattu kana dhugaa dubbachuudhaaf kanan argee dammaqee anumtiyyuu namoota akkuma amma dubbatte kana namoota halaati namoota waldootii biraa paasteroota nabiyoota warra raajota jedhaman kana warra birootiyyuu nuti waldaa Faransaay wajjin tokko kan jedhu kan kaa'uu jalqaban jaradhaaf peejii isaaniirra malee kan keenya hamma kana hin jiru dhaga'amnes. Egaa al tokko maalidhaa waldaan keenya waldaan makaana Yesuus dhageettii dhaga'amuun ishee amma kana hin mul'atu. Amma bara kana hin dhaga'amtu. Waldaan kun akka maqaa ishee biyya kana keessatti influensii gochuun ishee amma kana hin mul'atu. Social media irratti ta'ee wama karaa garaagaraatiin gaafa laaltu waldaan keenya kun xiqqoo ishee amma nan sodaadha waan baay'ee. Kanaaf waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Mee gara akkamitti biyya kana keessatti ulfina guddaadhaan biyya kana irratti mul'anna. Akkamitti namoonni nu sodaachuu qabu namoonni ulfina nurra jiru kana sodaachuu qabu waaqa sanurra jiru kana sodaachuu qabu waldaan kun kanarra waaqa jiru kana sodaachuu qabdi waldaan kun jedhee nama na'ani. Maaliif yoonaan jette saba guddaatu waldaa kana keessa jiraani. Waldaan kun maqaan ishees guddaadha. Bara isa kana dhiifnaan bara dargii waldaan keenya sodaachiftee qofaa ishee waldaa qabattee dhaabbatte. Namoonni lubbuu isaanii kennanii waldaan garuu beekamtee shaayinii gootee kan isheen dhaabbattee as geesse. Har'a garuu bara akka kanaa keessa sagaleen keenya baay'ee hin dhaga'amu. Kuni tariigaa namoonni tokko kuni hafuuraa bakka jireenya hafuuraati jechuu danda'u. Garuu jireenya hafuuraa natti hin fakkaatu. Jireenya hafuuraas immoo keessatti deebinee immoo ilaalle amma kana wanti nuti oowwinee jirru baadaa natti hin fakkaatu. Keessa jeeqamsi jibbaan waliruun waa'ee ofii malee waa'ee ofii yaaduun hedduudha. Kanaaf waaqayyoo akka gara kanatti nu deebisuus namoonni nu dhaggeeffatan kun waaqayyoon kadhachuu qabna. Waldaa makaana Yesuusii ka'uu qabdi. Hirreen ishee guddaadha. Sabni ishee guddaadha. Dhaga'amuu qabdi. Isa hidhuun hin hidhin jechuu qabdi. Isa ajjeesuu hin ajjeesin jechuu qabdi. Isa rakkisuun hin rakkisin jechuu qabdi. Sagaleen ishee dhagahamuu qaba. Persecuted ta'uu qabdi. Ari'atamuu iyyuu qabdi jedhaani baay'isoo. Waldaan kun justiceidhaaf waa'ee tolaarratti waa'ee fitii yookiin justice kanarratti waldaan kun ari'atamuu qabdi. Namoonni hidhamuu iyyuu qabu namoonni yeroo kana. Rakkachuu qabna. Waaqayyo kanaaf waldaa kanaaf of kennuu qabna. Kanaaf kun akka ta'u akkuma bara luba guddinaafaa ulfina keenya dhiifnee ulfina waaqayyoo
ulfina waldaa keenyaaf dhaabbachuu qabna, loluu qabna, moo'uu qabna, dhaga'amuu qabna, jaarsa taanee dhaga'amuu qabna, luba taanee akka lubaatti beekamuu qabna, hojii wangeelaa lallabdoota wangeelaa taanee akka lallabdoota wangeelaatti beekamuu qabna, araarsitoota ta'uu qabna jedheen amana'ani. Kun hin ta'u taanaan egaa maal goona? Kanaaf kadhachuu qabna jechuun barbaada. Baay'ee gooftaan koo isin eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammas gaaffii keenya gara xumuruutti keessaa jirra luba Gaashahuun wajjin. Egaa amma tokkoffaa waldaan kun iddoo kanatti yeroo kanatti ikoonomiidhaanis hin miidhamti. Ikoonomiidhaan miidhamuun ishee tokkoffaa egaa nama sanajjiin walitti dudubbachaa yookaan waliin falmaa jirti waan ta'eef falmii sana keessatti ikoonomiidhaanis hin gargaarti. Ikoonomiidhaan miidhamuun jira. Akkasumas immoo tajaajiltoota ishee yoo amantoonni dhufan malee immoo tajaajiltoonni ishee sooramuu hin danda'anii guutumaa guutuutti karaa hafuuraas karaa fooniis miidhamaa jirti. Egaa namoonni sagantaa kana dhaggeeffatan yookaan miidiyaa kana hordofaa jiran kun karaa isaanii gahee isaan bahuu qaban anarraa jalqabee gahee isaan bahuu qaban akka luba tokkotti maal jettu maal isaan gorsitu? Egaa amma akkuma ati kaastee waldaan kun baay'ee horii hedduudhaanidha kan jarri abukaatoo bitatanii yookiin immoo karaa garaagaraatiin socho'anii labsii kana mormii kana mormanu wanta hedduutu jira. Kanaaf tarii namoonni nu dhaggeeffachaa jiran yoo danda'an hamma danda'an ituu gargaaranii waldaa kana ituu gargaaranii waan qabaniin kadhata waan qabanis yeroo kana simbira jirraa jabaadhaa fakkeenyummaa yookiin immoo wanti nuti arra goonu isaaniif humna ta'aafi boriitu waldooti biraatiifis immoo akkasuma fakkeenya ta'a waan ta'eef ituu dandeenyaan waama dandeenyeen bira dhaabbanne kan jedhuun iyyuu ergaa kana dabarsuu barbaadaan. Egaan dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa guyyaa irraa waa'ee waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Faransaay Lagaasiyoon irratti qophii luba Gaashahuun Namoomsaa wajjin goonee gara xumuraatti finneerraa. Egaan waldaa kana bukkee karaa kamiin sagalee keenyaan haa ta'u, qarshii keenyaan haa ta'u, keessumaa warri diyaaspooraa keessa jirtan, waldaan biyya USA keessa jirtan, Kanaadaa keessa jirtan, Awurooppaa keessa jirtan, waldoonni keessumatti Noorz Ameerikaa irratti waldaan tokkummaa waldoota kiristiyaanota tokkummaa Oromoo jira. Waldoonni tokkummaa kun immoo waldaa hundumaa walitti qabatee jira. Waldaa amma Awustiraaliyaa ga'utti jira jechuudha. Waldaa kana bukkee dhaabbanne rakkina ishee keessaa baasu sa'aatii kanatti wanta tokko ni yaadadhe. Innis maal inni Asteeritti dhaamsa yeroo erge Mordokaayi yeroo kanaaf barbaachifte ta'a. Yeroo kanaaf Waaqayyo achi keessa si kaa'e ta'a. Yeroo kanaaf Waaqayyo biyya kana keessa nu kaa'e ta'a. Waldaan utuu diigamtu, amantoonni utuu nu harkaa harcaanii, waldaa kaleessa nu baatte, kaleessa nu guddifte kan amantoonni utuu nu harkaa harcaanii teenyee ilaaluun waanuma gatii qabu sababii hin qabneef karaa qarshii keenyaas karaa miidiyaa keenyaas waldaa kana bukkee haa dhaabbannu isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan jireenya keessan tajaajila keessan haa eebbisu. Egaa ani karaa koo fixeeraa qeesii yoo waan itti dabaltan qabaattan. Ani wanta itti dabalullee hin jiru guddaa Waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Warra nu dhaggeeffatanis Waaqayyo isaan haa eebbisu ulfaadhaa jechuun barbaada. Eebbifamaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa luba Gaashahuun wajjin yeroo kan biraa yeroo bal'aa fudhannee walii wajjin deebinee dhufnaa. Kanaaf lubni Gaashahuun barsiisa garaagaraa qabu sagalee Waaqayyoo akka isaan isin barsiisaniif haala mijeessina, haala qopheessina afaan kamiin iyyuu akka isaan irratti hojjetan kana goona. Keessatti immoo egaa waayifaadhaan fayyadamaa jiru waan ta'eef waldoonni biyya kana keessa jirtan keessumaatii
nama kanatti fayyadama. Afaan kamiin iyyuu hin tajaajilu waan ta'eef afaan Oromoo, Amaariffaa, afaan garaagaraatiin hin tajaajilu waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jennaa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Sagantaa keenya kanuma irratti xumurreerraa amma gaafa walitti deebinutti nagaa gooftaatiin nu turaa isiniin jenna.